sanni arisa tokko kun gaafi. Niin ari'a. Akkamittiin ari'a tanan jalaa si deebisaa sun fardiidha. Akkamittiin ari'a. Hagaan fedhe haa jaaladhu. Hagaan fedhe haa deebadhu. Hagaan fedhe isiisan malee jireenya hin qabaatin. Ani muslimaati. Kan inni fuudhu muslima gatii taateef isiin hagam osuma dhossitellee waan amantiin dhorku hin dhossitu dubartiin. Because intalti garaa qabdu osoo garaa qabduun yookaan hin godhamu sirraayis hin bu'u. Sanii fuudhu haa wajjin qabnu jechuudha akkamittiin hin ariine. Carraa mootummaa addunyaa harkattee rabbiin guyyaa sa'aa 36 addunyaa tana guutuu amaan mul'isiin jaanii sa'aa 36 keessatti waan neef daleedu maali? Mootummaa hin ta'u malee yoon ta'e. Mootummaa addunyaa. Mootummaa addunyaa sa'aa 36 kannanii amma sa'aa 36tti waan feete horsiistee waan feete buusuu dandeessaa waan feete hojjechuu dandeessaa sa'aa 36 tana keessatti waan fedhe si hayyamama siin jaani sa'aa 36 booda irraa buutu osoo siin jaani waan ati jalqaba hojjettu maali? Itti gaafatamallee fudhadheetiin seenaa keessatti illee fedhu yakkamaa akka yaada kiyya gaafa dhuunfaa kiyyatti. Ayiwaa. Gaafii Muniiraa lama turte Muniiraa lamaanuu si deebitee mi? Lechuun haa deebitee nama biraatti carraa kanna gaafii birallee ni qaba silaa isinitti dheeressuun. Yalla. Thank you. Gaafii nama biraatu jira. Galatoomi Muniiraa teenya. Okay. Ayyaannu jira. Okay. Aboo mata dhagoo tokko gaafiin qaba jee mucaa Hamzaa jaanii san Hamzaa gaafii lamaa ol siin kannu dhageeffadhu. Lama gaafatta siiriyeesiin gaafattu entertainment by the way an addunyaa sanarraa nama arkee nama akka Hamzaa Ibrahim kana mataa jabaatu arkeen beeku jireenyuma kiyyattuu mata dhagoo oliin isinii galchaa goye. Caalaa warra hojii kana ol galchime. Okay, next thing. Wait, Caalaa. Caalaa. Khayyata kan gamne sammo. Okay. Aya Bomza. Ha video dibaat sunu. Asmanu by the way ati Oromo miti Ildira Ildi galebo de miti Ildi gurbaati gurbaan kun baddee Itoophiyaa dhufte malkan barii so asraafe Oromo miti Ildira qabadhaa Nice idea. Kabar lati video isiliye sana alim sobu. Akkasi just for fun. Wanni kee tolchime maayikii kee sagalee murtii akkamii sagalee namjaa. Earphone irraa baasi jeen. Nyaanyu reedii ta'ii gaafii qabdaami nyaanyootilleen. Amani dhagama. Jiru. Amani dhagama boo? Amani dhagama yaa. Asumaanuu gaafa malikan bar biyya bulchu as Itoophiyaa laalu dhufanii indiin asitti haftee gartee abdeeshoo kun indiidha Oromoo miti baraadhaa jechuu barbaadeeti taphumaaf hin jee karaa gabaabaa murtii wanniin gaafadhu takka illee hin jiru maaliin jechuu barbaade seetan gaafin qabu. Murtiin beeytanii akka inni haala inni keessa ture gabaabumatti sooshaal miidiyaa qofatti dubbatu jira warra lafaan baanu warra lafaan godhuufeef godhu. Warri social media sumarraa eegaltee jechuu abdeeshoo baallama qabdanii fi nama Oromoo hin ta'in wajjin geemii guddaa tokko murtii kana taphachiisu qabdanidha yaadni xiyyaa yaaduma kanaan dabarfachuu barbaada gama social mediaatiin wanni godhamuu qabu akkaawuntii maxxanfamee minaamin osoo hin taane akka jirutti social mediaan kun gaa TikTok irratti gaddeebi'ee jira namoota jaartanii keessaayis marii gootanii baallama tokko qabdanii fi big geemii tokko taphachiistanii akkasitti hamilee itti godhuu qabdanii nama Oromoo ta'uun qabu yaada xiyyaa kanumaa gaafiin qabu. Osoo hin beeyin Hamza wait gaafii please wallee takka wal ardu ardanaa kilaasika wanni gitaaraan silaa irra nu buuste takka please. Aboo afaan Ingiliishiitiin
دلقوا جرا برسنهم هذيرو ما مي هايلايت مثال وجايا ها كانوا انجليزي مين وجايا يعني دقه فنان ايش from Nile Soul Spring a nation take a stand Ethiopia a father in a trying hand Sudan the son but love below has placed well Egypt faster child but to the test his dumb is our dumb is purpose in the might between labor banishing the night the land is our land birthright or ancestor claim Ethiopia awakens few by flame the Ethiopian is up the Ethiopian is up that to attack our first rough our valley and army were careful new path history whispers of victories when Italy remember the battles began Ethiopia had never been colonized ما عرفت يا زيج رابر ما كم قبضنا يا وابدي بليز ولا دور دنا اوكي بالعربي يعني بالعربي يلا يمشي يا هذا اللي توبي فوق هذا اللي ثوبي فوق مو إثيوبيا أبو النيل والسودان من النيل ومصر من الرضاعة علم أيها الجاهل عزم حدودك ولا نقطع ربك هذا لغانكم فصحى لا تنمان جا ومتى تقول إنسان هذا رياسانكم فصحى وأنت في جتة السد سدنا والأرض ضدنا نبني بأموال شعبنا ومن يعتدي علينا نمسه من أرضنا الجيش الباسل عندنا اسأل تاريخ أرضنا وجيشنا قد فعلنا ما فعلنا بطالية ومصر فرعونية قد حزمناكم أبوكم أيام تاريخية أيام باشا أنكم قوم فاسقية اعلم إثيوبيا هي دولة واحد لم تستعمر تاريخية ادخل جوجل وبه تاريخ إثيوبيا تمامية نحن قوم التاريخية نصرنا دين الإسلامية يا مصري أنتم خانية ادعم حولك غزة الفلسطينية جاي خاخية غزة الفلسطينية سوري غزة الفلسطينية أكاسي نحن معك يا بلادي كونوا قوية واستمرارية يعني هذا الفصحى اللغة الفصحى يعني الروميين ما تفهمون منها ولا شيء والفام ما في مشكلة أكاسي أما إنجليش تاريخ الداتين وان أمني مليون دباس الدميادين فيديو الدا كليب الداتين أصبح ما جرا خنهرامي متي باي ذا واي أن شيخة أستاذة والمفيتم مفتي ده بقدرة الله هذا هو بقدرة الله سيجلته من أراد علما فليتق الله واتقوا الله ويعلمكم الله يا رب دي كما ربي أمنوا قبل هذه روحي يعني مفتي ده أستاذة الحمد لله بقدرة الله ده كن هرامي متي بيتيتي قبصهم بيخيتي سجلتهم بيخيش نشيد الوطني باسون هرامي متي رجاجر القرآن خيسي خانا أقول دوري أبغى ذات يكتب برباديتي نلاقي في الإنجليش وانتاجيني متنسى ترانس أكسنتي أمريكاني ده وانتاجين تفسير إيسا إنجليش وماني متنسى أكنا من إنجليش إرجع أبو وبتوفي يودي في عرب الراول لا ليشوا أوكي أكاسي جبادة مرتي خانو مانج جبيسان سنجا أتلي لفن كان دبيتنا أتيني بيتجا نما جارون تكفارا سلا بيجي إثيوبيا تنا نما جارتي تيجون دندي سكرو غانا مبولش جروتو سمارت نما سمارت بيجي إثيوبيا تنا مبولش جرا إندن ديسو ولا إندن ديسو ميديا ركون وكان نمولي كبتشو تنا ولك بيتي جروبا خنا بريد أبدو نسنجا جبادو اتفوفي وجي بريد جيتا Thank you. Okay. طالب ديفنا. مرتي جبادو أبشر أوكي برو. بوي دربما. أوكي. سجنتا مرتيتي جدون انترتين قدو ترى همزان نما متى جباتوني بيتن جلادا أكورموتي جلا مجاهنا قبنا نموني بيخنا وهذا كم في الدوام زاني سي چرمان كابو خنا تين سر ديما وهذا كما anyway سني مرتي غرا سجنتا دمرتي مرتي نموتا غافي انترتين ودن دو برباد سيغل تمله نندا اوكي ابو هارو تدفه ويت هارو nama tasgabbawa india kan rawa jiraate ابو هارو ده ابو هارو شيخ السلام عليكم كم جرتن نجا وعليكم السلام بقى نجي عندك فيارا قالت ما مرتي كم نجا متي حواس نيل جل جرتن دينو نشاط
Welcome Aro. Anillee egaa jalqabarraa inni isin dhaggeeffachaa ture. Sagalee ta'e xiqqoo. Mee wanni fi amantiin godhaa bahe. Okay. Ni dhaggeeffama amma? Numa dhaggeeffama jallasiin tayyee haasa'e. Galatoomii abdee sagantaa bareedduu nu qopheessitee obboleessa keenya fiddee akkanatti yaada isaatii fi waa hunda hawaasa wajjin illee wal galchistee hubachiisuudhaaf waan bareeda jeesitii yaada. Ammoo ani bakka sana keessatti waan takka saniin silaa meebii na jala yoo dabartee sin beeku ani akka nama takkaatitti guyyaa murtiin miira keessa gale san anillee achuma jala taa'eetiin isa daawwachaa ture. Nama tasgabbaawaa nama silaa shoora ani akka yaada kiyyatti taphate jedhee yaadu meebii namni biraa akkas jechuu dhaba mala namni tokko kan silaa oguu sanitti